Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa waan ajaa'ibaa yeroodhaa yerootti meeshaa faayaa kan aadaa kan ta'e calleedhaan barbaaddan akka feetanitti barbaaddanii kun haala barbaaddanii isinii dhiyaatetoo jira. Kun amma fakkeenyaaf masoobii daabboo jechuu dandeessu jechuudha. Masoobii daabboo jechuu dandeessu haala kanaanillee hojjisiifachuu dandeessu. Egaa akka feetanitti akka fedha keessanitti na biratti waan barbaadan diizaayinii barbaadan argachuu dandeessu. Egaa keessattuyyuu meeshaalee aadaa kan akka hagangiloota argitanii jirtu yeroo darbe calleedhaanis kan hojjetame amma immoo hodaadhaan haala kanaanis hojjetamuu ni danda'a. Isinumti bichaa egaa koottaa nu dubbisaa akkasuma immoo daanteelota adda addaa diizaayinoota adda addaa argaa jirtu. Isinii dhiyeessan jira warroonni barbaadan ammallee taanaan bilbila koo isinii fanteechisaa. Amma asirratti meeshaalee baay'ee ta'etu jira. Obsaan garuu dhaggeeffadha. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warri isinitti tole immoo saanduqni koomentii kiyyaa banaadha. Naa barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Haala kanaanis feetanii diizaayinii feetaniinis amma kuni fakkeenyaaf daabboodhaaf ta'uu ni danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee masoobii daabboo gaafa fayyadamnu kana fayyadamuu hin dandeenye tokko bareedinaallee baay'ee bareeda kaawwan irra adda ta'e haala kanaan katanaan dura daanteelota hojjechaan ture hodaadhaniin jechuudha. Amma immoo kunooti kanas kallattii lamaan kan nu fayyadu qabadheen isinii dhufeetoo jira. Argaa jirtu kan meeshaalee haarawa yeroodhaa yerootti baasan jira. Yeroodhaa yerootti isin biraan gahan jira. Garuu laayikii godhamee ijoollee biraallee akka gahamu isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma wantoota barbaadan meeshaalee mukaallee jira. Meeshaalee mana keessallee yuutuubii kiyya jala waggaa seentan argachuu dandeessu. Akkasuma immoo ammas wanta haarawa ta'e qabadheen isinii dhufaatoo jira. Uffataan deebisee wantoota meeshaalee aadaatiin deebiseetoo jechuudha. Kanaafuyyuu erguyyuu hin naqinaa isinii viidiyoo kana laayik bichaa godhaa akka namoota biraan gahu. Isinis immoo na dubbisuu dandeessan jalqabuma irrattan bilbila koo isinitti mooduun kara meeshaalee kaanii isin hin dabarsinii bilbili kee duwwaa 945826745dha. Awumallee bilbila na gaafachaa jirta waan ta'eef jechuudha. Yeroo kamuu akka carraa ta'e malee bilbila koo osoo hin barreessin darbeetoo hin beeku. Warroonni immoo waa'ee biraattis waa'ee manaas na gaafattan jirtu viidiyootti aanuun isinii qabadhee dhufa. Amma asitti waa tokko dubbachuun barbaade keessattuyyuu ijoollee yeroo baay'ee ijoolleedhaaf algaa hojjisiistanii na biraa galchitan jirtu. Haala kanaanillee ijoollee keessaniif amma fakkeenyaaf mana madaamitittidha kanniin wanni kan arginu jechuudha. Mana ijoollee durbaa xixiqqoo ta'anitti argina. Biyya keenyatti illee baay'ee hojjetamaa jira jechuudha. Algaa tadaraaraa barbaadame akkasuma immoo qubsaaxinii tana xiqqoo hidhaniin barbaadame akka feetti hojjetamaatoo jira. Warroonni ijoolleedhaaf barbaadan sooratan keessattuu mana kutaa xiqqaa ijoolleedhaaf qopheessitanii qabaatan waggaa jiraattan itti fayyadamuu dandeessanii. Cinaan isaa immoo kan caammatiidha. Yeroo baay'ee kan caammaa gaafa filannu ijoolleen keenya isa cufaa ta'ee qaawwa qabuudha jechuudha. Bakka baay'een galcheetoo beeka kan caammaa haala kanaan odoo ta'ee baay'ee bayeessa. Baay'ee bayeessa ittillee darajaa isaatiillee dabalataniitillee akkati kiftii kan ta'e baay'ee gaarii dheedhee tayyaan. Amma fakkeenya mana isaanii keessatti qilleensi isaanii isaa 24 inni bishaaniin hurkeetoo baasu ni hojjeta. Nuyi baay'inaan mana qilleensa uumamaa rabbi nuu kenne qabna jechuudha. Kanaafuyyuu qilleensa uumamaa san fudhachuudha fi kiftii kan odoo ta'e baay'ee gaarii dheedhee yaada. Meeshaatti aanuttan isin dabarsa akka argaa jirtan ka. Haala bareeda ta'e kan tibistaandillee fayyadamaa kiroodarii biffee kiroodariidhaafis fayyadamaa jalaan meeshaa barbaadan naqachaa saalooniidha warri saaloonii guddaa qabdan. Akkasuma immoo tibistaandii maabiraatii cinaadhaan immoo hababaawwan adda addaa naqachuudhaaf kan barbaachisu hababaawwan kaamma yeroo kana keessa sirriitti galee jira biyya keessa. Kan isaanii qofa laallee hawwoo osoo hin ta'in amma wanni nu barbaachisu nu maaliin ekonomii qofaadha. Ekonomii keenya jabeeffachuudha. Hojii keenya odoon tuffatin itti deemuudha malee mana keenya bareeffachuuf salphaa ta'ee jira. Ofuma biratti arganna waan hundaa biyyuma keessatti arganna waan hundaa naannuma keenyatti arganna waan hundaa. Fakkeenyaaf wanni tibistaandiin kun cinaadhaan mastaawotiidhaan hojjetamee wanna babbareedduu taate keessa godhachuu dandeenya. Isa sammanuma isaanii qofa jira biyyuma isaanii qofa jira miti wanti bareedus biyya keenyas guutee jira. Warroonni nu biraan ka'inaan jettan isin biraan ga'uu nan danda'a geedhageetawwan yookaan wantoota babbareeda ta'e saaloonii keessa kan godhachuu dandeenyu hababaadhaan deebisee wantoota biraa kan akka simbirroowwanii haala bifa barbaanneen
jiru hundaayyuu yoo na biraan ga'e nu biraan ga'etta warroonni viidiyoo kana laaltan viidiyoo itti aanu isin hojjechuu nan danda'a jechuudha. Geexii akkamitti saaloonii bareeffachuu dandeenya. Egaa osoo mana kaagganaa manni kiyya baay'ee xiqqaadhaa as keessatti wanta baay'ee galchuun baay'ee waan na jedhuufi malee dursaa ofii kiyyaaf isinitti argisiisaa ture mana. Kanaafummoo mana jabaatti gaafa siqne immoo anuuyyuu bareechan isinitti argisiisa jechuudha. Ammaaf garuu viidiyoo nuu qabadhu wanta mana bareeffamu jettanoo ta'e qabadhee isinii dhufuu hin danda'a. Bakka jirtatti nagaanaa ta'a. Baay'ee.